dhaqee kiloroksii dhugee jedhu dirasiitti of dhukkubsaa jira du'uullee waan danda'uuf jechuudha. Erga isin aarsaa jaalalaa kaffaltee asii wajjiniin jiraachuudhaaf abdii boruusii godhachuudhaaf itti qophooftee jettee suuraa miti harkaanuu shamarrata kan cabbaxin yoo siin jettee fudhachuun dirqama keeti kan yoo hadharraa jalqabdee yoo wajjiniin nan jiraadha jette jechuudhaan sosodaachisiiniiti. Mee suusumaa inni beekitaa? Oymee wanta nama jedhe sarratti waa fadhaafanii. Dooktor amma fakkeenyaaf inni biqiltuu bira teenyee walii walaleessuu dandeenya. Biqiltuu waliin walaloo dubbisuu fakkeenya haadha warraa fi abbaa warraa fakkeessinee hojjechuu dandeenya. Fakkeessine hojjechuu dandeenya jedhe. Kana ni eeyyamtaa ati akka keetti waan kana biqiltuu waliin ni eeyyamtaa? Eela kan eeyyamutu jira. Walaloo haadhaa, walaloo abbaa, walaloo biyyaa akkas waan akkas biyyaa ta'u yoo jiraate biyya koo Oromiyaa ta'a akkanaa jedhanii yoo wal jalaa qaban rakkoon qabu. Harmee koo deessee koo jedhanii waa'ee haadhaas wal jalaa qaban rakkoon qabu. Abbaa koo gaachena koo gaaddisa koos jedhanii yoo walaloo jalqaban rakkoo hin qabu. Ati ija koo ati fiqirii koo jedhanii nama jaalala barsiisanii jaalala onnee kootti ashawaa anaqaniin barbaadu. Walaloo jaalala tasuma jararraan eegu. Naafee jiru. Okay, walaloo biyyaa kan qabsoo minaaminii malee jechuudha kan jaalalaa hin barbaachisu qabsoo. Biyya kan makatu atanaaf ija kooti atanaaf firtuu kooti jaalallee kan koo haadha manaa kan koo gara fuuldura manaam jedhanii kan wal keessa oofaniitiin walii walaleessan san. No, namni sun walaloo san namoota meeqatu diiwuti godha namoota meeqa sheer godha inni kun sagalee isiitii fi sagalee isaati. Wantu wajja bakka yeroo kamuu keessi koo itti nan gammadu walaloo san namarratti argu. Kanaaf ni taataanaan walaloo nama jedhe kanneen sadii yoo waliif hojjetan rakkoo qabu. Hin ta'u taanaan fakkeenyaaf viidiyoo isaa jalqabaa ka'umsa walaloo isaa kan ta'e dhiiraaf dubartii ta'ee kan hojjeteeru jira miti. Yoo heeyyamte doktor koo yoo heeyyamte guutuu isaa heeyyame. Yoo dhufte guutuu isaa wajji ilaalama namni kenna namni fakkeenyaaf lubbuu ila. Waan fakkeenyaaf wanti kun biizineesaadha hojiidha inni illee tarii yuutuubiitiin guddachuu danda'a yuutuubiin kun boru anaaf isa fayyada biizineesiidha si galtee rakkoo miti. Kan biyyaa yoo ta'e kan haadhaa yoo ta'e wayi isaa bira Saawudiin jirtu isin Beeruuti jirti sagalee walitti taa'u. Naman shakku tokko gonkumaa humti fedhe dhufu guddinni koo haafu malee waan bor jaarsa kiyyatti fuulana jijjiirsiisu waan irraa argu waan natti fidu ta'e gonkumaan eeyyamuufan irraa fagaadheellee jaalala isaatiin hedduu yeroo dheeraa fagaadhee gubataa jiraadheetan isa dagachuuf yaala malee bor waan tokko keessa naman itti shakku tokko akka jarri walii wajjin reeleeshinii addaa uumanuun eeyyamuun qabeenyi sun qillee seenu malee. Kanaaf deebii qorataa deebii tokkummaa kan ta'uu fi ani guutuutti hin eeyyamu nama biraa inni waliin akkas ta'ee yinee qonjoo abibtitiyaa ta'e dhiibusu. Waa'ee keessattuu walaloo kaleessa muyoon poostate wayii keessa waa'ee hidhii sababni inni haga bakka sanii ga'ee inni si walaleessee maali hidhii akkasiitii yaa maalii kiyyaallee isheen. An qorataan kun garaana nyaate beekta. Doktor Amaan garaana nyaate beekta. Maaliif yoo jette? Waa tokko ilaala. Amma walaloo wayii. Waa tuttuqxanii ilaala nama mucaa dhugaa dubbachuuf yoondee qulqulluun jaalladha. Jechan qabuuf isiniin jedheera isa dhugaati dhugaa dubbachuuf. Namni nama jaallatu waan jaallatu tokko hin dhokfata malee hin himu. Mee rabbii fedhaa tokkuma si qofatu beeka. Suusuunis beekti natti fakkaata. Anaaf isii yoo xiqqaate har'a waggaa afuriif wayii ta'a jiru. Waggaa arfan kana keessaa takkaa suuraa siin maxxansu viidiyoo wajjin isaa somnu waraabni walitti ergina viidiyoo akkasitti taasaa noormaalii akkasitti taasaa. Wajjin taphanna yeroo boqonnaa keenyaa dawwallee wajjin taphanna. Siigalee uffata bifa tokko uffanne. Uffata bifa tokko uffanne akka nama wal bira jirruutti isiin yoo jira jiraattee kottu buna godhannee dhunna inni isiin achi godhattee anis asii godhadhee teenyee dhunna wajjiniin haasaa akka nama wal bira jiru uffata bifa tokko uffanne. Haalli nuti itti dabarsine haala abbaan fedhe biyya namaa taa'ee hin dabarsine itti dabarsine. Waggaa arfan kana jechuudha. Siigalee amma wanti rakkoo ta'ee ilaala. Waa tokko gaafatti seentu
jaallattee ittiin seentu. Ana mootummaan ka'ee al tokko irraa fagaadheera qaatan irraa fagaadheera. Walaloo kana qaatan dhiise ijoolleen eessa baddee qorataa eessa baddee baay'een na gaafatu warra jala jiran nagaa ta'uu danda'a qaatan dhiise walaloo. Sababa maaliin dhiise? Sababuma isiin dhiise. Maali? Maaf dhiifte isiinis deebitee maaf dhiifte walaloo yoo isiin naan jettee natti tolaan jiruun jedha. Maali isa aamilee si eeguu hedheetan natti tolaan jiru. Natti tolaan jiru. Booda kana immoo akkam? Hayi amma ukkaamamee wantaa. Walaloon kun gaafa sitti dhufe baruufuma barreessisiin jedha sammuu keetti dhufe beektaa? Barreessisiin jedha si galee. Gaafa barreessite hoo namatti dirqama nama aartiidha waan ta'eef nama wajjin ibsitu wayi. Nama wajjin ibsitu wayi ta'uu qaba. Amma yoon isii wajjin ibse dhugaa dubbachuuf isii waan hin jaalladhuufi akkasiin na bukkee teessee namni baay'ee akkana jalaa ilaalu illee hin fedhu dhugaa dubbachuuf dhiifama na godhaati. Isii akkana jalaa baay'ee ilaalu hin fedhu. Isii wajjin haasa'uu miti ijjumatti ittiin ilaalaa jirtu akka ija irra buufatee ilaalaa ooluun barbaadu. Maaliif kooti waan ta'eef. Kanaaf wanti isiin sirreessuu qabdu waan sirraa'u qabu malee jaalala nan jaallattu gara jaalalaatti dhugaa dubbachuufi hiriyaa naa taate obboleettii naa taate haadha manaa naa taate waan hunda naa taate bakka gara biraatiif sii galee baran hiriyaa dhabe keessa hiriyaa akka hiriyaatti addii uffataa bira geesse jechuun bakka anuma taate jechuun hin danda'amu. Kanaaf isa walaloo kana amma sirraa'uun barbaachisaadha. Walaloon aartiidha waan ta'eef rakkoon qabu. Onnee kan onneeti malee arrabniif miidiyaan wanti achuma irratti hafa. Faaruun achirratti faarfame keessoo tarii keessoo gadi seenuu danda'a. Seenuu dhiisuu danda'a, keessoo gadi seenuu danda'a. Sii galee? Akkasii barra. Amma nama artistoota gara kee mee waasi gaafamee bakka amma waan yaade mee itoo firooma ishee dhiiftee mucaa ishee kaan sana firooma ishee guutummaadhumatti dhiiftee hoo? Hiriyummaa boo? Adduma kuttee jechuun adduma kuttee bilbila obbolummaas walaloo wala maalii sana hoo dhiibte hoo amma walatti dhaga'ame. Biqiltuun na jala jiru. Amma siis akkan ittiin dhiibnetu jira. Biqiltuun na jala jirti jettu wala jiraattu qabaaddu dhibe maal nuti haasaa irraa baru. Okay. Akkan itti isii jaalala haadha manaa ta'uu baatus jaalala obbolummaa jaalala hiriyummaa jaalala itti uummata kana bohaarsinu akkuma edaa sanatti walaloo ajaa'ibaa isinii qabanne. Gara fuula duraatti akkuma waadhaa isinii galee tarii waan nuti wajjin hojjetaa jirrutu jira. Yeroo dhiyootti isin bira gahaa inni jalqabame inuma dhuma. Isa sichi immoo eemee bullee ilaalla kamiifuu gaafa wallichi isin bira gahe haadha manaaf abbaa manaa nuun se'inaadha. Dhugaa dubbachuuf walaloo gabaabaa miti. Paartii tokko miti ilaalla. Walaloo yeroo tokkoon dhumu miti. Yoo xiqqaate walaloo daftara tokko jechuudha. Walaloo daftara tokko. Walaloon jaalalaa ta'e keessatti faa doktoriin faa yoo faarfame rakkoo qabaare. Doktorii kan sii jira bara kan sii jiran hin galuuf malee. Jechuun biqiltumaa walii yoo faarsite yoo maali nama gaarii akkanaa jechuun jaalallee koo itti yoo faarsite maal rakkoo qaba biqiltuumaa walii irree. Nam faarsa garuu keessaan faarsaan jira isiitti mee bara. Keessaan isii faarsaan jira. Isiin sitti jechuun bifa walalootiin fakkeenyaaf amma biqiltuu maal gootaa maqaasii biiftuu kennitaaf jechuudha. Biiftuu kennitee fi biiftuu taatee walaloo dubbiftee yoo eenyuun isiin sun biiftuu jechuun. Biqiltuun biiftuu yoo taate dubbifte rakkoon qabu. Biqiltuun yoon biiftuu koo jedhee si waame rakkoon qabu. Meesii isiidhuma eeyyamsiisaa kan kunnaaf taa'e. Maasiin eenyuun taatee waachuuf qophii miti biiftuu ta'u maaltu si maaf jibbiti maalisi biiftuu ta'u. Aartiidha waan ta'eef hin hawwaatti kanaaf akka aartii ta'e hin beekti waan ta'eef hin hawwaatti. Deemee doktoruma barsiisaa kanarratti. Isiidhaa maal doktorii amma biiftuu taatee hojjennaa waan gaariidha walalichi namni biiftuun beeka malee biqiltuu waan hin beekneef maal doktor gaarii miti kun. Yaan si yaadee asirratti baay'een si yaadee dhugaa rabbi. Yaa akka edaa miti akka rabbii itti farra. Amma ani laa wanna tokkoon sitti hima beektaa.
Anis ma dhugaa waan inni jaallate hin jaalladhaaf. Si bira. Jechuun akka nama tokkotti awwama ni jaallate. Amma soon ni booda waa biraa jaallate hin jaallachuuf hin koo waan oolu miti. Maaliif beektaa? Ani isa waan hin jaallu waan inni jaallate jaallachuun koo dirqama ta'a jechuudha. Aniif inni hiriyaa waan taaneef waan inni jaallate jaallachuun koo dirqama. Irraa gorsaa, sakaanit dhoksaa, sakaanit gorsaa, sakaanit sitti himaa waan inni jaallate immoo wajjin jaallachuun koo dirqama. Garuu